السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في داق وتوتا كنارتو تروجرتو سيدين جتا أرب برانكي داق بعد إسني في برانكي كونس مالي تون كيسن نولو جات كرة برانكي جايبة دلقو فين ديفا مجان كونس كميو جدا مكان إسا محمد جدما برانكي كان يوتن ملك ويد كنة غربيانا إرجع جدين توربيدورا ملايني أكمن يرجع ويالا مسالي كيسة ملايني جيجرا ملاين هنقل لي جدان ملاين هنقل لي كمية ملك يرجع قبل ملك أسيره نياتمو مال قوة جداني محمد أمات نقول إنترا سين جرا برانكي بومبيدو سورة دلقا أسوان شير لايك سبسكرايب كل سين جرا ما دي في channel كنا حاروا أنا ريفو جتون بيوتا مراسا أما channel كنا بني كنا في جبهة سين جرا أكسي هم دومات نقول إنترا الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم نقامي؟ مفتاح. الحمد لله نقا والله كم تجرتا؟ لا يقول لك كم؟ مالي أبو تليفون اللي مرة نقصتك مالي سير أنا مرة. ما زمانك أنا مشغولة في بكرة لأن مشغولة مقدسي في الليل والليل كما كم يبنى والله الحمد لله نقا جرا كم والله نقا قوتي مالي أبو جتون ملكا ديوت أنا هم تربيت على جرا ست كنيت نينجا سيستري يرو مرا جتون قويا سدي مفروضة باقي من أبتي قويا مرا قرو ملاي نسين تربيت جرا يوصلت بالبيت نينجا تليفون كان كلين سينو مالي ملكا درجنمو مالين إنجيني أمونو إسد أم إسد بالبلي أنا اسمه نتوري يوم هجيرة رفيت نينجدو إسرت بالبلي تنين يوجدو مالين نبرنجيني نانجتي أما سبب سنين سيبل بلي Inggalli sinjira bara nama kasitti maa jiru amman tana bilbilee fi isin amma baankii dhayxee isin achi jirti bakka baankiin jirti mallaqa ammallee gaafadhee isin jira ani kanaan booda gara baankiitti guyyaa guyyaan hin deebi'u ani barnoota qaba yeroon qabu mallaqa jechuun waan ati barbaadde fira si oolchire jennee tiniin ani deddeematti barnoota kiyya dhiisee barnoota hedduun kutee deddeematti tiniin ture baankiilee nurra waan fagoo ta'eef kanaaf anan malammatan deebi'u jettee tiniin amma wal fidhee tiniin ani mallaqa inni kaate erge waan fuutan si hayu jedheen mallaqa hin ergamne naan jette ati akkamitti mallaqa erguu dhabdi haga ammaatitti mallaqa sila ofii balleessite moo mallaqa maal goote fi waan barbaadden goote moo maal goote mallaqa balleessite ati ka erguu dhabdeef. Kanaafuu ka isaan ka fudhatan kenna maaliif galuu dhabe? Hedduu nama ajaa'ibda dhugaa jechuun kaan daddaftee ergiteetiin kenna haga ammaatitti kenna erguu dhabuudha malee wanni hin galleef hin jiru. Ani situ daddafeetiin na erga jedheetiin sitti kenne malee ati mallaqa kanaa tursiistuuf miti. Ani guyyaa lama sadii keessatti kan itti barbaadeetiin hin jedhe guyyaa mara achitti baankitti deemaniitiin jechuun kan eeggachuun eessa baasii baasaniitiin dhufaniitiin. Sitti kenneetumaan ergaa turte garuu mallaqa mallayni guddinaa fi mallayni guddinaa fi hai ansi gaafadhe bar wanni gabaa kan kiballeessu tokko illee jiru si gaafadhe mallayni torbee ga'ee jira maaliif erguu dhabdee ani waan ati goote kaayetti way beekaa way si bira jira moo way ansi wajjiin erge maaliif beekan mallaqa sitti kennee ergisiin jedhe namni har'a
jireenya ka qaala kana obboleessuu namni irraa amantii hin qabu. Hello? ergameera achumatti dawwalii gaafatu amma duubaan aansaantii fakkaattii guuttatee deemin nan dawwalaa deemteetti. Amma bilbiltullee bar jijjiiramna itti fiddu tokko hin jiru obboleessi kiyya mallaqa ergiidha. Amma loluu osoo hin taane wanni sodachiisu takka illee jiru. Ani wanni hin barbaadu mallaqni achi gahu wanni dhageettana dhagaye. Ani mallaqni achi gahudha malee bilbiluu fi bilbiluu dhabuu kan keetii miti. Ani bilbilee ammantan isii bilbileetti isii telefoona isirratti bilbilee dura miskoola naa gootee asii achi deebisee fi bilbilee jennaan mallaqni hin seenne. Ani yeroo maraa baankii dhaqee baankii dhaabadha. Maaliif akkana na goota? Maaliif barnoota kiyyarra maaliif olaa na goota? Na jechaa jirti mucayyoon ani ati akkamitti mallaqa erguu dhabde? Dirqama mallaqni jechuun yoo achi wanna ni barbaadee fi mallaqni guddinaa fi xiqqeena mallaqa osoo hin taane mallaqa ani haajadhaaf barbaade waan sirra dirqama ooluu qaba. Guyyaa lama sadii keessatti simbira gahaa jedhee mallaqni. Ati akkamitti mallaqa kan erguu dhabde siloo fi haajaa keetirra yoo oolfattina. Caqas. Mallaqni ergamuu hin dhiisne ergameera. Waan fudhachuu dhabdee si'a duraan akkana waan akkana qabda moo waan akkana lafa qabu maal jechuudha? Ani wayi Mallaqni achi gahee hin beeka fudhachuu beeka. Maal jedhani direeshii kana agarana. Maa sa'aatii kana eegi maan dubbadiin. obboleessi sirratti bilbila. Amma maal olta si ati maal olta sila maaltu si lolchiisa ati amma mallaqni Oduu kee qofa ta'e ila oduu kee qofa ta'e maaliif kee qofaa miti kan nama danuutu ergame kan nama meeqa namni afur fudhateera amma bas karaas ani jedhee fudhatan jedhee ni caalchise. obboleessoo mallaqni takka mallaqni jechuun achi kaibaa ga'ee fi atama ga'e naan jetta kaibaa ergitee fi erginee keetillee wal irraa beeku hin jiru ansi bira hin jiru ansi wal hin ergine kanaaf mallaqni asitti kenneetiin hin jedhe warra bira akka naa ga'uudhaaf as dura yeroo maan ergaatiin hin durte amma rakkoo maali wanni ergoos ergatiin mallaqa yoo obboleessi kiyya caqasi waa takkitti dhugaa jirtu walitti himnaami yoo itti hajamtee mallaqa na caqasi yoo mallaqa itti hajamtee kaballeessu taate mallaqa ima ergaan natti miqa jedhiti ani jechuun warri itti hajamniin na eeggata waan ta'eef dirqama mallaqa erguu qaba waan ta'eef mallaqni guyyaa nama sadiitti achi gahuu qaba yoo san kaballeessu taate qajeelii addaan baasii natti himi ani mallaqa baafii ergaafi maal jechuudha kun kanaaf erga san taate maaliif yeroo achiin godhamte kanaafuyyuu amma wanni sitti dubbataa hin jiru bar waan katareeti miti kataree taree jira ka amma sitti dubbataa jiran amma mallaqni hin geenneeti furmaanni maalidha amma mallaqa warra jechuun achi akkana dubbiin attas deebistee jiru obboleessi kiyya mallaqan kaayyi sitti kenneemi wanni mallaqa na gargaartu illee jiru wanni mallaqa sirra barbaadu takka illee jirtu kanaafu maal olta bara anama barka jedhu maaltu si aarse dhabara bonni si aarse maaltu jira aara qabaa kun sitti kenne mallaqa kiyya naa ergisiin jedhe sitti kenne ergitu ergoodha yoon ergine immoo mallaqa kiyya naa deebistee annaa himatan argachuudha wanni waan jiru wanni mallaqa ergisiin jedheetiin ganaa machee loltuuf maati amma ayyaam akkatti lolin jedhe akkatti lolin hin dalanin iti obboleessi kiyya biraankii sirra dalage jedhi kanaaf akkatti lolin mallaqni illee ga'ee jira ani mucayyollee wanni itti himin jedheeni fi mucayyollee wanni itti himin yoon isitti bilbilee jedheeni biraankii sirra dalaguu fi biraankiidha mallaqni ga'ee jira guyyaa maalama moo sadaffatti fudhatanii mallaqni ga'ee jira dhiifamaa asiin jedha biraankii ajaa'ibaati kaa biraankii bombiidhoos kaa biraankii ajaa'ibaati biraankii jechuun kana akkana asirratti hin dalagamu laal namni maas hin jedha namni maan hin jedha naan
gabaa qodaa fudhamu maal jechuudha. Maal isin jedhan waan isin jedhan jechuun himee jiraa mi huno akka mallaqni guyyaa lamaa sadii keessatti mallaqni illee ga'e mallaqa jalqaballee akka jechuun guyyaa lamaa sadii keessatti akka mallaqa ati geessitu ni beeku waan ta'eef saniif sitti kenne. Kanaaf dhiifama mallaqa biraan gallakkifamaaf lakkifamnee miti. Amma viidiyoon dheeressinu amma dhiifamaa si jira dhiifama goota moo dhiifama gootu yoo dhiifama goone viidiyoo kan hin haqa yoo dhiifama goote immoo gadhiisa kanaaf dhiifama daawwattoonni si ilaalaa jira waan ta'eef dhiifamaa jedhiin. Ayyee si bilbila viidiyoo cufee. Kabajamtoota fi daawwattoota kanaaf tuuf har'a piraankii ajaa'ibaa mucaa tokko irra dalage maaliif mallaqni inni akkuma itti kenneen akkuma jalqaba isinitti hime mallaqni siistarii bira ga'ee jira guyyaa sadaffaatti siistarii mallaqa fudhatteetiin hin jirti garuu mallaqa maaliif erguu dhabdee jedheen itti isilleen immoo yoo inni sirratti bilbileetiin ga'ee jedhee si gaafate ittiin himini mallaqni hin geenye jedheeni kanaaf piraankii ajaa'ibaa irratti dalagee jira mucaan lolee. Akkasii isin jedha keessan dhiifama gaafadhaa ammallee dhiifama jedhee jira garuu qajeelatti dhiifama hin jenne kanaaf dhiifama gaafadhaa yoo inni akka dhiifama godhu taate piraankii kana gad isinii lakkisaa yoo inni immoo dhiifama hin goone taate piraankiin kun hin haqamaa isiniin jedha kabajamtoota fi daawwattoota kiyya laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan ni jajjabeessaa isiniin jedha amma viidiyoo ibaatii walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.